Jaallatanii anjaalatan jaalalaa nuuf qaburraa ka'ee hanga qaraaniitti Waaqayyo jaalala isaa isa guddaa qabu ibsuudhaaf kan nuuf fannifame hundumti keessanii maqaa Waaqayyootiin nagaa isiniin jedhaa. Akka mooftanii akkam jettu nageenya Waaqayyoo bakka jirrutti hunduma keenya wajjin haa ta'u. Egaan Waaqni keenya bara jireenya keenya irratti dabalee yeroo kanatti dubbii isaa isa qulqullaa'aa kana akka dubbannuuf akka barannuuf eeyyama isaa godhee fedhii isaa godhee namoota hedduu irraa addan godhee sa'aatii kana waan nuuf kenneef maqaan isaa kan galateeffame kan ol jedhe nuuf haa ta'u. Yeroo hundumaatti waa'ee maqaa isaatii yeroo dubbannu maqaa ishee kan biraa namne haati keenya qulqulleettiin dubaroon Maariyaam akkasumas ergamoonni qulqulloonni toloonni fi wareegamtoota Waaqayyoo akka kennaaf kabaja Waaqayyo isaaniif kennetti maqaan isaanii kan kabajaman kan ol jedhan nuuf haa ta'an. Egaan guyyaa har'aatti akka eeyyama Waaqayyootti mata duree godhannee sa'aatii muraasa kanaaf kan wajjiniin barannu wangeela gooftaa keenyaa fayyisaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos wangeelaawichi Luqaas kan barreesse boqonnaa 1 lakkoofsa 28 irra kan jiru mata duree barnoota keenyaa godhannee wajjiniin barannaa. Waaqayyoo hunduma keenyaaf fedhii isaa ibsee nu haa barsiisu. Jechi kunis ergamichi gara dubroo Maariyaamitti ergamee Waaqayyo gooftaan si wajjin jira nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeetti ittiin jedhee jedha. Egaan nutis sagalee kana kutaa kitaaba kanaa keessaa bu'uura godhannee ka'umsa keenya godhannee akka eeyyama Waaqayyootti yeroo gabaabduu kanatti walii wajjin baranna. Waaqayyo hunduma keenya nu haa barsiisu. Egaan jecha kana kan dubbate ergamaa Waaqayyoo kan jedhamu fuuldura Waaqayyo dhaabachuudhaan ijoollee Waaqayyootiif kan kadhatu yeroo jalqabaatti samii irratti mormiin garee ergamoota dukkanaatiif ergamoota ifaa gidduutti yeroo ta'e hamma Waaqayyoon keenya kan uume argannutti jabaannee dhaabbanne jechuudhaan ergamoota hunduma isaanii wangeela barsiisaa kan ture lallabaa jalqabaa qulqullicha Gaabreelii. Sagaleen kun kan itti dubbatame abboonni keenya ati Suraafeeliinis Kirubeeliin inni caaltaa sadan qulqulluu keessaa isa tokko bultootaati jedhanii kan isaan waammatan anaaf isinis haadha keenya qulqulleettii gugee keenya jennee kan waammannu deessee qoricha addunyaa kanaa kan nu badhaaste haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam.
Egaan kaayyoon dubbii kanaa dhugumatti Waaqayyo kan kabaje, Waaqayyo kan qulqulleesse, kabajni akka ta'u nu barsiisu isaati. Waaqayyo sagalee kanarra bulee anaan dadhabaa mucaa isaa isiniin warreen dhaggeeffatan mucoolii isaa hunduma keessan Waaqayyo nu haa barsiisu. Ergamaan kunis Waaqayyo biraa gara dubroo kanaatti akka ergame lakkoofsa 26 irratti sirriitti argame. Elsaabeet ulfooftee ji'a 6ffaatti ergamichi Gabri'eel Waaqayyo biraa kutaa biyya Galiilaa mandara Naazreet jedhamu tokkotti ergamee jira. Ergaan isaas gara dubroo Maariyaam jedhamtu tokkotti ture. Isheenis nama Yoosef jedhamu sanyii Daawit keessaa dhalate tokkoof kaadhimamteeti. Ergamichis isheetti mul'ate, Waaqayyo Gooftaan si wajjin jira, nagaan siif haa ta'u, yaa ayyaana qabeettiin jedhee jira. Mee mata duree keenya kana kan fudhanne keessaa Waaqayyo Gooftaan si wajjin jira. Dhugaadhumatti arrabni kamiyyuu yoo Waaqayyo iyyameef malee jecha Maariyaam jedhu kana dubbachuu hin danda'u. Yoo Waaqayyo ibseef, yoo Waaqayyo biraa ergame malee, hafuura qulqulluu yoo isaaf ibse malee jecha Maariyaam jedhu kana dubbachuudhaaf namni kamiyyuu hin danda'u. Kanas kitaabuma qulqulluu bu'uura godhannee kitaaba amma dubbanne kana yoo laalle, ergamichis Waaqayyo biraa ergamee jedha. Mee kitaaba qulqulluu uumamarraa kaanee hanga mul'ataa kitaabuma 66 yoo laalle, waa'ee dubroo Maariyaam namoonni dubbatan hedduun isaanii Waaqayyo biraa ergamanii hafuura qulqulluudhaan guutamanii jira. Kanaaf innis Waaqayyo biraa ergamee gara dubroo kanaa gaafa dhaqu, Waaqayyo si wajjiniin jira yaa ayyaana qabeettii. Dhugumatti Waaqayyo ishiidhaa wajjin jira. Mee waa'ee jecha kanaatti haa deebinuuti wangeeluma Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 42 yoo dhannee ilaalles, Elsaabeet hafuura qulqulluudhaan guutamtee jedha. Erga hafuura qulqulluudhaan guutamtee booda galata dubroo Maariyaam kana dubbachuu jalqabde. Ati dubartoota keessaa kan eebbifamteedha. Firiin gadameessa keetii daa'imnati baattu kunis kan eebbifameedha. Haati Gooftaa kun gara koo dhufuuni carraa nagaa ga'u kun eessaa naaf kenname jettee kan isheen dubbatte hafuura qulqulluudhaan erga guutamte. Dhugumatti har'aa namoonni hafuura qulqulluu fudhatan hedduun isaanii Maariyaam si jaallannaa, haadha Waaqayyoo, guttoo Waaqayyoo, gugee koo, garaamii koo, Tsellaata Musee jedhanii maqaa garaa garaa baasanii warreen waammatan Waaqayyo biraa warreen ergaman. Hafuura qulqulluu warreen fudhatan maaliif ree kitaabuma qulqulluu amma dubbannu kanarratti waan dubbate. Egaa nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeettii kennaan kan guutamtee jedha. Nagaan siif haa ta'u maal kan taate ayyaana yookiin kennaan kan guutamtee jedheen ergamaan kun gaafa dhaqu jechuudha. Egaan dhuguma haati keenya kun kennaadhaan kan guutamte. Kennaawwan garaagaraa, kennaan hojii garaagaraa akka jiru Phaawulos qulqullichi Efeesiyooniif yeroo barreessu boqonnaa 4 lakkoofsa 11 irraa kaanee gaafa ilaallu kennaawwan hedduutu jira. Dubroo Maariyaam garuu kennaa kenname kana hunduma isaaniitiin guutuu akka taate, kennaan kan guutamte gammadi jedhee ergamaan kun dubbateera. Dubroo Maariyaam galanni siif haa ta'u, galata kennaan kenninaafi
Dubroo Maariyaam saganni siif haa ta'u, saganni kennaadhaan kennameefii jira. Qulqulleettii dubaroo Maariyaam qulqullummaan kennaan kennameefii jira. Haadha Waaqayyoo haadhummaan kennameefii jira. Kennaawwan qulqullootaaf kennaman hunduma isaa caalaa kennaa hedduutu kennameefii jira. Haadha Waaqayyoo nuuf kadhadhu, kennaan kadhachuu kennameefii jira. Maaliif egaa kennaadhaan kan guutamte ganna ittiin jedhee ragaa jira. Kanaafi Waaqayyo Gooftaatu si wajjin jira. Kennaadhaan kan guutamteedha. Kanaaf galanni maqaa isheetiif haa ta'u jennee yeroo hundumaa galata ishee kan dubbannu. Dubroo Maariyaam ishee hafuura qulqulluun guutamtee faaruu kana gaafa faarfattu lakkoofsa 48 irratti kunoo har'aa jalqabee dhaloonni hundumtuu na galateeffatu jedha. Namoonni baay'een jecha kana Dubroo Maariyaamtu jedhee galata barbaade jedhanii yaada isaaniitti kan dubbatan jedhu. Bara keenyatu bara akkasiiti. Bara kitaaba qulqulluuf siyaasa waliin mannu waan ta'eef jechaadha. Dhugumatti qulqullichi Gabri'eel gara isheetti argamee nagaan siif haa ta'u ayyaana qabeetti jedhee kabajee ayyaana ishee guutuu kennaa ishee guutuu gaafa inni dubbate kanatti Dubroo Maariyaam otoo galata barbaadde akkuma Hewwaan ishee jalqabaa akkuma jecha keetii naaf ta'e jettee ariifadde. Garuu isheen haati keenya kun haadha akka salphaatti gowwamtuu miti. Hafuura kana adda baafate eenyu biraa akka ergame adda baafachuuf yaadatte. Sana booda yaadaan dhiphattee kun maal jechuudha jettee gaafattee jedha. Sana booda qulqullichi kun Waaqayyo biraa ayyaana argatteetta. Waaqayyo biraa maal taateetta? Ayyaana argatteetta. Akkuma Yaaqoob ergaan erge boqonnaa 1 lakkoofsa 17 irratti kennaa guutuu kennaan gaarii Waaqayyo irraa namaaf kennamaa kennaan kunis dhuman qabu jijjiiraman qabu jedhee akkuma inni dubbate sana qulqullichi kunis Waaqa Rabbii Waaqayyoon biraa ayyaana argatteetta. Hin sodaatiniitti jedhe. Kennaatu kenna. Kennaa haadhummaatu kenname. Kennaa kadhachuutu kennameef. Kennaawwan hedduu kenname hundumtuu waan kennameef kennaadhaan kan guutamte guutuu kan taate kennaadhaan hir'uu kan hin taane jedhe qulqullichi kan dubbateef. Isaan booda ni ulfooftaa ilma ni deessaatti jedhee ergaman. Akkamitti dubartiin tokko akkamittiin dhiira otoo hin beekin da'uu dandeessa? Kanaaf wanti kun akkamittiin ta'uu danda'a jettee gaafate. Akka Zakkaariyaas hin ta'u hin jenne. Akkamittiin ta'a jettee gaafate. Haadha beektu haadha hundumaa adda baafata. Egaan qulqullichi Gabri'eel hafuurri qulqulluun si eegaa humni Waaqayyo Abbaas si golboobaa saadaan qulqulluu keessaa tokko kan ta'e ilmi immoo sirraa dhalataatti. Abeet hojii Waaqa. Dubroo Maariyaam maambara Sillaasee teessoo Waaqayyoo taate jecha. Humni Abbaa maal ta'a? Si golboobaa. Hafuurri qulqulluun sirra bulaa. Ilmi maal ta'a? Sirraa dhalataa. Maambara Sillaasee taate. Kana bu'uura godhachuudhaan faaruu Daawit boqonnaa 132 lakkoofsa 6 irra hodhannee ilaalle gara buufata isaanii dhannaa ijjeta miilla isaatti kufnee isaa gannaati. Teessoo Waaqayyoo gara bultoo Waaqayyoo kana gaafa dhannu kufnee yoo saganne maal rakkoo? Egaa hanoo dhiiramte wanti kun akkamittiin ta'a gaafa isheen jettu Elsaabeet fira kee kan taate maseena dhabduu taate otoo jirtu dulluma keessa ulfooftee kunoo ilmas argachuudhaafi Waaqayyoodhaaf wanti dadhabamu tasumaa hin jiruutti maqaa Waaqayyoo gaafa dhageessu qulqullummaa Waaqayyoo gaafa dhageessu kan hin callisne haati kun ani
akkuma sagalee nagaa kee dhageenye jette Elsaabeet illee yeroo ati nagaa gaafattetti muucichi garaa koo keessaa ni burraaqee. Kanaaf dubroo Maariyaam gaafa jirtu namni hafuura qulqulluun kan guutame dhugumatti ilma ishee ni beeku. Abboonni keenya maqaa ishee yommuudhaan utaalanii kan burraaqaniif Yohaannis irraa kan baratanii. Yohaannis Cuuphaan garaa Elsaabeet keessa taa'ee nagaa Maariyaam akkuma dhaga'een burraaquu jalqabee galateeffachuu jalqabee. Maali Yohaannis hin naganagu qulqullummaa naganaa kan kennameef daa'imummaa isaatti haadha keenya kana galata geessuu danda'eera. Egaa Elsaabeetis akkuma Maariyaam nagaa gaafatteen hafuura qulqulluudhaan guutamtee jira. Isheenis sagalee ishee ol fudhattee ati dubartoota keessaa kan eebbifamteedha. Firiin ati garaatti baattu kunis kan eebbifameedha. Eenyutu hime Elsaabeetitti? Firiin kun akka eebbifamaa ta'e Waaqayyoon akka ta'e eenyutu hime? Kanaaf haadha Waaqayyoo gaafa waamnu maqaa ishee gaafa waamnu gara keenya gaafa isheen hafuura qulqulluun nu guuta. Waaqayyoo haadha keenya kennaa godhee Yohaannisiif akkuma kennu tokkoon keenyaaf kennaa godhee nuuf kenneera. Har'as araarsummaan ishee, geggeessummaan ishee, ulfinni ishee, kabajni ishee, kennaan ishee hunduma keenyaaf nuuf haa baay'atu. Egaa Elsaabeet haati gooftaa koo gara koo dhuftee akkana dubbistu ulfinna gana gogeessaa naaf kenname. Namanni. Kanaaf Elsaabeet umtii kan gadameessisee qulqulluu hagana ga'u kan baataa jirtu qulqullooftuu kan taate haati gooftaa koo kun dhuftee akka gara koo dhuftee na dubbistu kabajna gana ga'u naaf kenname. Dhugumatti kabaja gana ga'u nuuf kenname. Haadha keenya jennee akka galateeffannu kabaja gana ga'u nuuf kenname. Egaa baay'een namoota jechootuma kanatti dogoggoruudhaan dubroo kanaan jechoota garaagaraa warreen itti baasan jiru. Isheen daa'ima 8 qabdi, warri kaan daa'ima 4 qabdi, warri kaan daa'ima 8 qabdi, kanneen jedhan maqaa garaagaraatiin kan waamamu jiru. Mee isaan keessaa hortee shakkitootaa kan ta'anii Naazireet keessa warreen turan Wangeela Maatewos boqonnaa 13 lakkoofsa 53 irraa kaanii gaafa ilaallu gooftaan keenya ajaa'iboota garaagaraatu hojjetu gara Naazireetitti gadi bu'ee jira. Erganni gadi bu'ee namoonni eenyummaa isaa hin amanne walitti qabamanii warreen turan maalinni ajaa'iboota garaagaraa yeroo hojjechaa jiru sanatti dhaabatanii ilaalu ture. Warreen dhukkubsatan yeroo inni fayyisu dhaabatanii ilaalu ture. Inni ilma muka sooftichaa miti, haati isaas Maariyaam miti, obboloonni isaa Yaaqoob, Yihuudaa, Simoon faa miti jedhaniiti isa salphisuudhaaf yaadanii jedha. Dhuguma har'as isaan kan fakkaatan baay'een Yaaqoob faan obboloota isaa miti, kan dubroo Maariyaam miti, Yihuudaan kan isaa miti jedhanii namoonni hedduun kan akka ittiin kaasan. Waaqayyooti kana nuuf ibsee haadha keenyaa isheen ilma ishee tokkicha malee kan deesse hin qabdu jennee akka dubban akka iccitiisaa kana hubannu kan nu gargaaru Waaqni keenya maqaan isaa kan galateeffame kan ol hojjete nu qaba. Egaan Hisqeelis kanuma bu'uura godhachuudhaan dhaloota gooftaa keenyaa dursee waa'ee durboo kana gaafa raaju boqonnaa 44 irratti balbala tokko karaa bahaanan argee balballi kun cufamee ture Waaqayyo gooftaa malee kan itti ol seenee bahee hin jiru jedhee kan dubbate. Dhugumatti gadameessi dubroo Maariyaam Waaqayyoon irratti nama tokko baatee hin ta'e. Kana amanuu danda'u kun kana amanuu dadhabuudhaan kanarra miidhamaa jiru. Wangeela Maatewos boqonnaa 1 lakkoofsa 18 irraa kaanii gaafa ilaalu hanga ilma ishee hangafa deessutti Yoosef ishee hin beekne ture gaafa jedhu namoonni hedduun hanga kan jettu kan jechoota salphaatti baasanii kan ilaalan jiru. Ishee kana kutanii fudhatanii dhaqanii
akkuma wangeela Maatewos boqonnaa 13 lakkoofsa 53 irratti amma ilaalle kan namoota sana fakkeenya godhatanii maal isheen obbolaa afur qabdii Yaaqoob faa Yoosef faa Simi'oon faan Yoosef faan obbolaa isaa miti jedhanii yeroo isaan dubbatan jechoota garaagaraa kana ani argina. Kana booda gooftaan keenya gara isaanii ilaalee raajiin biyya isaa keessatti kabajan qabutti dhugaatti nuti garuu ishee kan qaban ituu sanyii sana nuuf hambisuu baatee Soodomiif Gamoraa fakkaannee hafne jennee wangeela ifama raajii Isaayyaas boqonnaa 1:9 irratti fakkeenya sana bu'uura godhachuudhaan raajii Isaayyaas raajii sana bu'uura sana godhachuudhaan utuu sanyii ishee nuuf hambisuu baatee Soodomiif Gamoraa fakkaannee hafne jennee hawwamna. Dhugumatti sanyii sanatu nu hambifne. Du'i waggaa 5,500 dhala namaa irratti mo'atee ture sun akka Soodom akka Gamoraa nu balleessa ture. Garuu kabajni ulfinni maqaa isheetiif haa ta'u Waaqayyo haadha keenyan akkana jaallatee ishee filatee ishee irraa dhalatee dhufee nu fayyise. Egaan erga nu fayyisee booda fannoo jalatti guyyaa jimaataa bartuu Yohaannis yookiin immoo ilma Zabdiyoos ta'e kana wajjin bakka fannoo turan. Yeroo sanatti gara haadha isaa ilaalee jedha wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 27 irra gaafa ilaallu haadha koo ilaa ilma keetiin jedhe. Ilaala. Yohaannis kan Zabdiyoos ture. Garuu ilaa ilma keetiin jedhe. Ergasii gara bartuu sanaa ilaalee ilaa haadha keetiin fudhadhuu gali gara mana keetti. Innis yeroo sanarraa kaasee haadha Waaqayyoo gara isaatti fudhate. Haadhummaan haadha keenyaa kana. Dubroo Maariyaam ijoollee Waaqayyoo jalatti kan biraa qabdi. Nuti iyyuu kan isheeti. Dubroo Maariyaam Waaqayyoo jalatti ijoollee kan biraa qabdi. Addunyaan kun guutuu ijoollee isheeti. Araarsummaa isheetti kan amanuu hundumtuu ijoollee isheeti. Garuu Dubroo Maariyaam Yesuusiin alatti gadameessisee daa'ima biraa baateera kan jedhuuf nama tokko fuudha. Kunis Hisqeel amma kan dubban boqonnaa 44 akkuma mee dubbata jecha. Egaan itti dogoggortuu yookiin gadhaa kan jedhamu ibsa kanaaf. Kitaaba qulqulluu akkuma kitaabilee fiiziksii keemistiriitti jal'inne kan dubbisnu hubannoo nu barbaada. Isin ijoollee kaleessaati jedha kitaabni qulqulluun abboota keenya gaafachuu nu barbaachisa. Isa kanaaf kitaaba qulqulluu kana eeggannee barannee abboota gaafannee nutis araarsummaa haadha keenyaa kana amannee fudhannee maqaa isheetiin waammannee maqaa isheetiin kadhannee qabsuura ishee irraa barannee mootummaa isaatiif nama qophaa'u Waaqayyoon hunduma keenya nu haa taasisu. Egaan Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 14 irratti ati inni raftu dammaqi warra du'an keessaas ka'ii warri rafaa jirta. Ippitiin kun kan isin nu baadha. Dammaqu abboota keessan gaafadha. Isaan irraas baradha. Dhugumatti yoo akka kana ta'e mootummaa Waaqayyoo keessatti gatiin keenya guddaadha. Kanaaf araarsummaa ishee amannee araarsummaa ishee fudhannee mootummaa Waaqayyootiif akka qophoofnu fedhaa eeyyama Waaqa keenyaa nuuf haa ta'u nu kakaasee nu jalqabsiisee hanga yeroo kanaatti kan nu xumursiise Waaqni keenya Waaqa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu teessoo haadha isaa ulfaataa fannoo isaatiif galanni haa ta'u galanni Waaqayyoo.